Shama harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni maastootuu hundumti keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya ambaa keessa jirtanis bakka jirtanitti nageenyi jaalalli waaqayyoo isiniif yaa baay'atu isiniin jecha hundumti keessanuu obboliiwwan koo akkam jirtu nagaa jirtu ani nagaa kootii galata waaqayyoo warroota amantii biraatiif akkam ooltanii nagaa ooltanii akkam galgaleessitanii isiniin jechuu jaaladha. Akkasumas immoo warroota amantii ortodoksii taatan hundumti keessanuu nagaa jirtu akkam ooltanii nagaa kootan oolee galata waaqayyoo. Haadha teenya qulqullooftuu Durboo Maaramii galanni ishee haa ga'u sa'aatii kana ka'ee jira kan immoo dukkana sodaachisaa kana keessaa hawaasee ifana agarsiisus dammoo isatu beeka. Akkasumas bakka itti singee jala bultii tokko lidataan kan dhugaati. Akkasumas hundumti keessanuu bakka itti singee isiniin jechuu jaaladha. Isheen haati teenya qulqullooftuu Durboo Maaramii bakka jirutti bakka deemutti isheen waatisitu. Maaliif namni tokko biyyaa ba'uunis kanuma jiru egaa biyyaa ba'ee immoo biyya ambaatitti yaa waaqayyoo jedhee waaqayyoo galgalaa ganama yaammatee waaqayyoo immoo akkasumas immoo nama kanaafis dhagee nama hunda keenya fi funuuf dhagee maaliif hunduma keenyaaf iyyuu rabbii tokkicha kan uume kan nu faxxare ani gurraacha ani diimadha osoo jedhee nama saddaan hin baasin kan faxxare waaqayyoo tokkicha. Akkasumas immoo isheen haati teenya qulqullooftuun Durboo Maaramii haati abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isheen bakka jirrutti bakka deemutti isheen nu haatessitu hunduma keenya iyyuu maatii keenyas nagaa nuuf haa gootu biyya keenyas nuuf haa eeddu. Akkasumas maqaa waaqayyootiin nagaa jirtu isiniin jedhee jira ani nagaa kootii bakka itti si ga'ee isin ga'e hunduma keessa